Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu ammeessiniif qabna. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduun amma miidiyaa hawaasaa irra deemaa jira. Akkuma isin argaa jirtanitti maatii obbo Jawaar Mohammad guutumaan guututti mana keessaa qabuudhaan hidhatti darbatanii jiran. Kana qofa osoo hin taane Dr. Ililli Jamaal doktortoota hidhamtoota siyaasaa kan taatellee dabalatee maatii obboleeyyan Jawaar Mohammadii fi maatii mana san keessatti argaman guutuutti har'a ganama qabanii mana hidhaatti darbatanii jiran. Biyyattiin garamitti deemaa jirti? Saba Oromoo kana hoo eessatti oofaa jiran kan jedhuu fi odeeffannoo adda addaa hedduun isiniif qaba. Amma xumuraatti na waliin turan affeerraa kooti. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti dhimmi Jawaar fa'a haala gaariin ilaalamaa jira. Ija gaariin ilaalamaa jira. Yeroo dhiyoottiin baajennee dubbachaa turre. Shirrii fi gowwummaan Abiyyi Ahmad nurratti oofaa jiru. Tasa Oromoon beekaan jiru. Nutti taphachaa jira jechuudha namichi kun. Har'a ganama maatii Jawaar Mohammad kan isa amata tokkoo fi baatii 5 badii tokko malee irra taa'ee iraarsaa jiru kana hanqatee har'a maatii miskiina mee maatiin ana fakkeenyaaf badii wayiitu yoo hojjedhe maatii kiyya maaltu sagalchi? Ani maatii kiyya bakka bu'eeti miti kan wanjala hojjedhe jechuudha. Kana jechuun Jawaar Mohammad fa'aa dhimma siyaasatiif yoo kan hidhan ta'e maatiin isaanii maaliif hin jiraachuu hin dandeenye? Rakkinni isaanii maali? Mootummaan kun uummata Oromoo kana maal gochuu akka barbaadu hubachuu danda'uu qabda. Hunda caalaa warri yeroo kaan nutti qoostu. Warri yeroo kaan akka nama Jawaar badii wayii qabutti haasoftan. Har'a maatiin isaa hoo maal balleesse? Waan Jawaar ka isaanii ta'eef ati hidhamuu qabda yoo si taate. Abiyyiin Ahmad har'a saba Oromoo kana akka barbaadetti uffatee akka barbaadetti cafallaqee yeroo irra deemaa jiru kanatti namni sammuu isaa madooshaa godhee yaanne har'as dhimma siyaasatiif hidhee jedha. Ammootu wanni Oromoon beekuu dadhabe guddaan tokko maal inni? Namtichi kun akka nuti taphachaa jiru nu gowwoomsee akka takkaan nu fixaa jiru argaa jiru. Sababni isaa maal? Jawaariin fa'aa dhimmi isaanii dhume jedhan. Waasii kennineefii jedhan. Waasii kijibaa akkuma Koloneel Gammachuu fi wannoo gadi baasanii ol deebisan san gadi baasanii ol deebisuudhaafi jechuudha. Shirri mootummaan kun xaxaa jiru hamaadha. Kaleessa har'a hafuura wayyaanee irraa baafatee jennaan deebi'ee gara saba Oromoo kanatti deemaa jira. Kanaaf namni biraa hafu ayyee maatiin isaanii hafu. Doktorri fayyaa isaanii maafidha baay'ee. Doktorri Ililli Jamaal waa'ee fayyaa isaanii irratti to'atti dhimma biraan qabdu. Kunis nama hiisisa. Mee biyyuma akkamii keessa akka jiru ufuma keessanii sammuu madooshaan godhinaatiin yaada. Warri biyya keessa jiru dhiisi. Ani dhugaa rabbitti seenan isin gaafachuuf deema. Sabni Oromoo har'aa yoo ta'e afaan kee cuqqaalattee gaafa irra taa'aa jirtu kana seenaa jalaan baatu. Haqa jiru walitti himuun immoo barbaachisaadha. Makkalaakayaa wayyaaneen nu deebi'u wadde jettee gaafa kan iyyitee ilma kee wareega gootee ilma kee gadi baatee kennitee har'aa ol garagaltee yoo ciistu kaleessa nama Jawaar waasiin godhe fakkaatu. Oromoo kutaa 11 anas hima. Jawaariif namni akka inni ba'uuf xaarii godheef tokkollee hin jiru. Haqa walitti himuun firummaan kuttu. Artist Haacaaluu du'ee namni gumaasaa baasuudhaaf aarsaa barbaachisaa kafale tokkollee hin jiru. Haqa jirutu kana. Isin bitee jira biyyi. Sobummaa barbaachisa argaa jirra bar. Dur fincilli kana ture. Mootummaan rakkoo qaba jennaan gadi baanee hiriira fi akka barbaannetti mormataa turre yaaki. Har'a jara kanatu cubbuu qaba. Haacaaluu faatu cubbuu qaba. Jawaar faatu cubbuu qaba. Maa hangarraa gadi baamee waan isaanii hiriiri tokko hin baamin. Maaf fincilli tokko mootummaa kanarratti hin ka'in. Kanaaf wayyaanee bira dhaabbannee jechuudha nuti. Amantee amanuu baatte. Wayyaaneen kabajaa beekte hiriira gadi baanaan afaan ofii qabattee hojjetti. Yookaan immootu afaan tokkoon hiriira itti gadi baatu. Abiyyi Ahmad gandaan afaan si cuqqaalee jira. Har'a garuu seenaan hin hafu beektaa. Seenaan hin hafu. Maaliif hin hafne? Haacaaluu Hundeessaa hojii guddaa hojjetee saba kanaa darbee jira. Sabni kun isaaf immoo homaa gochuu haa baatu malee dhaloonni dhufu maqaa isaa yaamee jiraata. Warri har'a mana hidhaa keessa jirullee akkasi. Sabni kun har'a mana hidhaa keessatti akka barbaadetti ol garagalee ciisee isaan laalullee dhaloonni dhufu hojii isaan hojjetan kanaan hin boonan. Kana beekuu danda'uu qabda.
seenaa jalaan baatuma warri amma biyya keessa jirtu warri isa bira darbee maatii isaatitti tabsiisaa jiru seenaan biraan baatu nama Jawaar waa takkan goone fakkeessaa jirta bar dhugaa walitti ani biyya alaa jiraadhe fi miti dhugaa walitti himna waa takkan goone mee namni takka sababa Jawaar akkana godhee haa jedhu hiriira takka ganda dakaratti baamtee jirti haa jedhamu hin baane ganda dakaratti guyyaa duraa muraasa tokko qofa qeerroo muraasni warri bahe sunuun dhume rabbi rubbuu isaanii haa jannatu isaan biyya isaaniitiif seenaa hojjetanii dabarfatanii jiran warra amma jiru kan jaalatta jibbita lubbuun ta'e manas teette alas teette sirraa naftachumatti si ba'uun siin oolu maaliif takka makalaqee si darbee erga takka ofii isaatii sitti fixaa Abiyyi Ahmad kana qurxii beekii taa'e Abiyyi Ahmad jala afaan banteef lubbuun kee waa tokko hin ta'u kana wanni ani jedheef isinii galuu danda'uu qaba isinii galuu danda'uu qaba haqa jiru walitti muufirummaa tokkoon kuttu kutaa hunda hattaa gandeen itti dhalate namni takka shokoo isaa hin jiru jechuudha namoota qubaan lakkooftu argitee namoota jaalala isaa qaban malee kun immoo mootummaa kanaaf waa tokko miti hanga kanaa mootummaan kun kan afaan isaa qadaaddatee nurraa ta'aa jiru sababa waraana bilisummaa Oromooti silaa akka kanaa waraanni bilisummaa Oromoo jiraachuu baattee dhabama ila namni takka maqaa nama iyyaam nu kabachiisee jira waraanni bilisummaa Oromoo immoo nu bilisoomsallee ammatti abdiin qabnu isa saba kanarraa abdiin jiru baay'ee miti haqa walitti muu badiin qabu sabni Oromoo afaan ofii qabatee taa'aa jira yoo mootummaan makalaqaa yaame ilma ofii ergaa jira yoo kan ofii deemaa jira yoo warri dhaabni Oromoo bakka bu'ee waa yaamu hin dubbatan gowwoomfamanii jiranii jechuu namichi Abiyyi jedhamu kanaan sammuu isaanii hatee jira namichi kun kanaaf haalli jiru kana Abiyyi Ahmad akkuma isin beeytanitti maatii Jawaar ifaa odanuu baasa jennu maatii itti dabalee jira kanaan akka dhuunfaa kiyyaatti waan dubbadheetiin isinii himu tokkollee hin qabaadhus hin qabulleedha kanan isinii dhaama inni biraa akkuma beekamutti guyyaa kaleessa qeeqa cimaa artist Taaddalaa Gammachuu irratti ka'een qeeqni sun dhagahamee qeeqa kabajaa qabu osoo mataa isaa gadiin garagalchii yookaan osoo arraba ittiin dabalin bifa kabajaatiin gaafatamee akkamitti saba Oromoo keessaa hayyoota bebbeekamoo keessayyuu namni Taaddasaa Birruu yaadate waaqoo hin dagatu waan jedhamutu dubbatama Oromoo keessatti namni dhuguma maqaa Taaddasaa yaame waaqoo biraan hambisu sababni isaanii namoota Oromoon hin qabdi jedhame jajjabaadha waan ta'aniifi waaqoon rakkoo teeknikaatiin keessaa hafee dhiifama naaf godha jedhee dhiifama gaafatee jira dhiifama qofa osoo hin ta'in yeroo gabaabaa keessatti sirba sana sirreessee maqaa gootota hafanii itti dabalee akka dhufaa jiru kabajaan nu gaafatee jira dhiifama irraa hafi wantoota barbaachisu keessayyuu namni gurra guddaa qabdan kun yookaan immoo dhageettii guddaa qabdan kun yeroo jalqabaa gadi baatan gulaalan fa'aa yoo jiraate wantoota akkasiisan xiinxaluu danda'uu qabdan maaliif Oromoon gootota miliyoona qabdi miliyoona keessaa garuu mataa goototaatu jira mataa goototaa keessaa hafuun hin barbaachisu yoo rakkoo teeknikaa dhuguma kan ta'u taate dhiifamni kee fudhatamee jira yeroo gabaabatti nuu sirreessite jennee abdii qabna jechuudha egaan sirbi Taaddalaa sirba Oromoodhaan wal qabateedha sirba Oromoo guutuu qabatuudha haa ta'uti rakkoo teeknikaatiin maqaa waan biraatiif miti lana garuu beektanii goonni kun hojii hin hojjete amma yoo dhaloonni kun yaadachiifne hin faarsine sirrii miti jechuudha waan hin hojjete sun lafa badaa akka amma Jawaar fa'aa hojii hojjetan sun hundi lafatti badeetiniin irra namni irra ciisaa jiru kana jechuudha ilaalcha akkasiiti kanaaf hojii isaanii kun ifatti yeroo hunda mul'achuu danda'uu qaba kanan isiniif dhaama jechuudha dhaloonni amma jirtan kun seenan baay'ee isin gaafata dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hanga anaan bahutti har'a hayyoota kan hayyoota uumaa miti lubbuudhaan jiranii hayyoonni Oromoo lubbuudhaan jiranii warra lubbuudhaan darbe warra akka artist Haacaaluu Hundeessaa kana maatii qofitti jechuu hin danda'ama maatii malee warri ganda isaa irraa dhalate dabalate Oromiyaan kutaa 11 callisee jaalala isaa afaaniin qofa ibsachuun gatii aarsaa inni kafalee san hunda dhabsiistan jechuudha isinittiin gaddaan akka dhuunfaa kiyyaatti yoo wanti kun ammas surroofne Oromoo ta'uu koo qofattuu iyyuu na gaddisiisaa jira wallaahi keessayyuu namni Haacaaluu dhabee mootummaa kana jaalala isaatiin himmachaa jiru keessattuu namni Jawaar fa'aa dhabee mootummaa kana jaalalaan machaa jiru ani Oromummaa kiyya akka jibbuun sadarkaa tokko farana godhee jechuudha
si galee jibbitee oromummaa kana gara fidduun qabdu garuu mootu kana hunda kan na jechisiisuu danda'e gatii isaan oromoodhaaf kaffalaa turan aarsan isaan oromoodhaaf kaffalaa turan har'a gaafa salphaa kanatti ilaalamutu naguuba jechuudha kanumaan isiniif dhaamaa eegaan daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoo biraatti walitti deebina turtii gaarii naaf qabaadhaa rabbi maatii Jawaar dabalatee akkasuma warroota hidhaman hundaayyuu rabbi hidhaadhaa baasu warroota wareegamaniif immootu aarsan isaanii bilisummaa haa ta'u isiniin jedha turtii gaarii naaf qabaadhaa.